Akkam jirtu hordoftoota keenya. Kun qophii OTEK karaa TV OMNtiin torbaanitti yeroo tokko isiniif dhiyaatudha. Qophiin keenya odeeffannoo tekinoolojii, marii hayyootaa, imala tekinoolojii fi kalaqoota adda addaa akkasuma immoo barnoota qabatamaa kan xiyyeeffatu ta'a. Barannoo isa jalqabaa keessatti kaayyoon qophii kanaa maalii akkasuma immoo maalummaa tekinoolojii maal akka ta'e kan ilaallu ta'a. Yeroo ammaa tekinoolojii eessa gahee jira? Maalirra jira? Biyyi keenya sadarkaa tekinoolojiitiin eessa jirti? Fayyadamummaan tekinoolojiin uummata keenyaaf bu'aan buuse jira? Addunyaan sadarkaa kamirra jirti? Haala jedhu irratti kan wajjin mari'annu ta'a. Kaayyoon guddaan inni jalqabaa hawaasni keenya hubannoo tekinoolojii qabaatee tekinoolojii wajjin socho'uu fi akkasuma immoo itti fayyadamiinsa tekinoolojii irratti gara fuulduratti akka tankaarfatuuf hubannoo hawaasa keenyaa cimsuu, dargaggoota keenya gara kalaqaa irratti jajjabeessuu fi onnachiisuu fi wantoota kana fakkaatan irratti xiyyeeffannoo kan kennu ta'a jechuudha. Akka waliigalaatti hawaasni keenya hubannoo tekinoolojiitiin cimee itti fayyadama tekinoolojii karaa dhuunfaatiinis ta'ee karaa dhaabbataatti akkasumas akka biyyaatti faayidaa tekinoolojii hubatee tekinoolojii hojiirra oolchuudhaan jijjiirama akka fiduuf qophii isinii dhiyaatudha. Itti fufee yeroo ammaa sadarkaa idil addunyaatti walqunnamtiin hawaasaa maal fakkaata? Bara tekinoolojiin hin jirree fi tekinoolojiin erga hojiirra oolee immoo akkamitti wal cinaa qabnee ilaaluu dandeenya? Bilbila hanga dhufe, hanga poostaan akkaataa dur uummanni poostaadhaan bilbilaa fi wantoota kana fakkaataniin itti fayyadamuu fi hin fayyadamin haalli tekinoolojii itti deemaa jiru maal fakkaata jennee yoo ilaalle guddinni biyyoota addunyaadhaa yeroo ammaa keessa jirtu biyyi keenya immoo sadarkaa kam irra jirti jennee wal cinaa qabnee yoo ilaalle daldalli yeroo ammaa addunyaa irratti bifa kamiin adeemaa jira? Biyyi keenya immoo akkamitti immoo daldala tekinoolojii gaggeessaa jirti? Hangamitti deemamee jira? Bu'aan dhufe hoo jira? Dhaabbanni yookiin immoo dhuunfaan yookiin immoo biyyi galiin biyya tokko sadarkaa kana irratti maal fakkaata? Akkasuma immoo tajaajilli hawaasaa tekinoolojiidhaan wal qabatee godhamaa jiru biyya keenyaa fi sadarkaa idil addunyaatti akkam jira? Akka waliigalatti addunyaan eessa jirti? Biyyi keenya eessa jirti? Nuti eessa jirra akka nama dhuunfaatti jennee yoo ilaalle garaagarummaan mul'atu maal irratti kan ta'e jennee hubachuuf namoota hedduuf ifa ta'uu danda'a jechuudha. So kun garaagarummaan guddaan uumamuu danda'een garaagarummaa tekinoolojii akka ta'e haala kamiin garaagarummaan kun dhufe akkamitti immoo itti deemuu dandeenya wajjin deemuu dandeenya akkamitti tankaarfachiisuu dandeenya hawaasa keenya kan jedhu irratti bal'inaan mata duree keenya itti aanu keessatti kan mari'annu ta'a. Nu faana tura. Tekinoolojiin waan tokkoyyuu miti. Tekinoolojiin tooftaadha. Tekinoolojiin mala. Tekinoolojiin kalaqa. Tekinoolojiin waan hunda jechuu dandeenya jechuudha. Tekinoolojiin akkaataan namni jireenya dhuunfaa isaa keessatti, hojii isaa keessatti, mana dhuunfaa isaa keessatti yookiin jireenya dhuunfaa keessatti, jireenya hawaasaa keessatti, jireenya nama tokkoof hawaasummaa keessatti tooftaa salphaa ta'een, haala salphaa ta'een hojiin hojjetamu kamuu tekinoolojiidha jennee jala muruu hin danda'ama jechuudha. Tekinoolojiin hiikaa qabatamatti kana qofa jedhamu odoo hin taane hiikaa bal'aa fi qabiyyee hedduu of keessaa qabu waan ta'eef tooftaan jireenya dhuunfaadhaa, tooftaan jireenya hawaasaa jijjiiruudhaaf mala salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti galii keenya galii salphaa ta'een akkasuma immoo baasii salphaa ta'een galii guddaa argamsiisuu irratti xiyyeeffatee
hojiin hojjetamu kamuu tekinooloojii jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kalaqoonni adda addaa mi'a yookiin immoo meeshaan garaagaraa meeshaan tekinooloojii hojii gurguddaa hojjechuudhaaf hojii humna guddaa gaafatu humna salphaadhaan akka hojjennuuf itti tajaajilamu tekinooloojii jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Gama tokkoon immoo tekinooloojiin damee qorannooti jechuudha. Damee qorannoo yeroo jennu damee barnootaa fakkeenyaaf tekinooloojii odeeffannoo information tekinooloojii inni jedhamu damee qorannoo saayinsii odeeffannooti jechuudha. So gama kanaan tekinooloojiin damee qorannooti ta'ee yeroo itti ibsamus jira jechuudha. Haala kanaan tekinooloojiin mala tooftaa akkasuma immoo meeshaa saayinsawaa ta'e fayyadamuudhaan jireenya ilma namaatiif, jireenya biyya tokkootiif, jireenya hawaasaatiif rakkoolee naannoo sanitti argaman furuudhaaf hojiin hojjetamu kamuu tekinooloojii jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan tekinooloojii gabaabsinee ibsuu kan dandeenyu diinagdee biyya tokkoo cimsuudhaaf, diinagdee dhuunfaadhaa, diinagdee dhaabbata tokkoo cimsuudhaaf hojii hojjetamu tekinooloojii jennee ibsuu dandeenya. Tekinooloojiin damee bal'aa waan ta'eef akka maqaa baay'ee tokkotti yeroo ibsamu fakkeenyaaf tekinooloojii kompiitaraa yoo jennu, tekinooloojii fayyaadhaa yoo jennu, meeshaalee tekinooloojiidhaa yeroo ammaa dhimma fayyaatiif hojiirra oolu wal qabatee jechuudha. Tekinooloojii ijaarsaa construction tekinooloojii kan jedhamee yaamamuu fi wantoonni akkasii akka dhuunfaatitti yookiin immoo akka damee tekinooloojiitti ba'anii mul'atanidha. Kana alatti immoo tekinooloojiin kun akkamitti dhufe? Yoom dhufe? Eessatti dhufe? Tekinooloojiin biyya keenya keessa jiraa? Gaafiin jedhu yeroo tokko namoota dhuunfaarraa yeroo ka'utu jira. Sadarkaa idil addunyaatti, sadarkaa biyya keenyaatti maal fakkaata tekinooloojiin jennee yeroo ilaallu tekinooloojiin kan dhufe har'a yookiin immoo kaleessa osoo hin taane jireenya ilma namaa wajjin kan dhufedha tekinooloojiin. Tekinooloojiin gaafa namni ilmi namaa jiraachuu eegaleerraa kaasee kan dhufe jennee gulaaluu dandeenya yookiin immoo ibsuun ni danda'ama jechuudha. Kana yommuu jennu ilmi namaa akkuma argameen tekinooloojii tokko wantoota jireenya isaaniitiif barbaachisaa ta'an wantoota jiraachuudhaaf isaan barbaachisan tokko hojiirra oolchuu eegalan. Fakkeenyaaf tekinooloojii bara durii jedhamee yeroo ramadamu keessatti abidda bobeessuu, nyaata argachuudhaaf bu'aa ba'iin namoonni taasisaa turan tokko tekinooloojii bara durii keessatti kan ramadamudha. Tekinooloojii bara durii keessatti ramannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Haalli namoonni yeroo san jireenya isaanii jijjiiruudhaaf, nyaata argachuudhaaf, akkasuma immoo wantoota isaan barbaachisan naannoo isaan jiranitti argachuudhaaf godhan tokko bifa tekinooloojiitiin ibsuu dandeenya. Tekinooloojiin dhufaatii isaatii wal qabateeti kutaalee adda addaa yookiin immoo sadarkaa adda addaatti ramadamanii ta'anii jiru. Isaan keessaa tekinooloojii bara durii kan jedhamu jira. Akka fakkeenyaaf ibidda bobeessuu yookiin qabsiisuu, namoonni nyaata barbaadachuudhaaf tattaaffii isaan godhaa turan tekinooloojii bara durii keessatti kan ramadamudha. Bara kana hayyoonni yookiin injiinaroonni tekinooloojiidhaatti lubbuu horanii jechuudha. Akka seenaan himutti tattaaffii namoonni dhuunfaadhaan ta'ee gareedhaan jiraachuudhaaf wantoota sochii tokko godhaa ture sani tekinooloojiin akka lubbuu horatu taasisee jira jedhamee yeroo itti himamudha. Bara san keessatti bara dhaloota Kiristoos dura waggaa 9,000 ka ture qarooma akka bara Egyptian Mesopotaamiyaa jedhamee yaamaman keessatti kan akka piraamidii Egypt yeroo piraamidiin Egypt hojjetamu akkasuma immoo Chaayinaa keessatti Great Hall jedhamee qarooma
bara durii ijaarame keessatti bara tekinooloojiidhaaf tekinooloojii lubbuu akka horatuuf sochiin jalqabamedha jedhamee tilmaamamaa. South Amerikaa keessatti gamoowwan ijaarsi kaa'ameera jira. Ka bara durii keessaa kan ramadamu Giriik keessatti wanti kaa'ame jira. Aristootil akka fakkeenyatti yaadachuu dandeenya jechuudha. Akka seenaa keessaatti qarooma bara Roomaa tekinooloojiidhaaf kaa'aman yeroo ta'u, tekinooloojii barri itti aanu immoo bara haaromsaa yookiin immoo reenesaans tekinooloojii reenesaansii kan jedhamu tekinooloojii bara haaromsa tekinooloojii jedhamee yaamamu yoo ta'u, kun bara tekinooloojiin lammata itti dhalate jedhamee kan beekamudha. Bara tekinooloojiin lammata akka dhalatu bu'uura kaa'e jedhamee beekama. Bara kana bara akka Leonardo da Vinci fa'a kalaqoota garaagaraa yeroo kalaqetti taankiin fa'a helikoophtarri fa'a yeroo itti eerpileeniin fa'a yeroo itti ijaarametti law of mediciniin namoota akka hayyoota akka Galiiliyoo Galiiliitiin tekinooloojiin hojjetaman tekinooloojiitti lammata lubbuu horii jechuudha. Rebirth of technology bara jennee ilaallu sanitti ka akka parabolic motion yookiin immoo sochii paraboolaa jedhamee ilaalamu. Seera Newton fiiziksii keessatti seera Newton yeroo Galiiliyoo Galiiliitiin hojjetame, termoomeetiriin yeroo hojjetamu, teleskooppiin yeroo hojjetamu tekinooloojiitti lammata lubbuu ka hore yookiin immoo rebirth of technology jedhamee bara ramadamu keessaadha. Barri itti aanu immoo bara saayinsawaa jedhamee ka ilaalamudha. Sadaffaan dhufaatii tekinooloojiiti. Barri sadaffaani bara saayinsawaa jedhamee kan ramadamu yeroo ta'u, bara saayintistoonnii fi injiinaroonni seeraaf sirna amma tekinooloojii itti fayyadamaa jirru kanaaf bu'uura kaa'anidha jedhameeti kan beekamu. Bara seeraaf sirna amma fayyadamaa jirru tekinooloojii amma addunyaarra jiru kanaaf bu'uurri kaa'amedha jedhamee kan beekamu yoo ta'u, inni arfaffaan elektiriik mootoriin fa bara itti hojjetamee fi baroota kana fakkaatan keessatti tekinooloojiin industiriidhaaf yeroo bu'uura kaa'e jedhanii qoodu hayyoonni. Kutaan xumuraa fi inni dhuma hordoftoota keenya kutaa tekinooloojii bara ammayyaa isa jedhamudha. Bara abbaan koompitaraa Chaarlis Baabeej fa'aa koompitaraaf bu'uura kaa'e, koompitara paayoneer kan jedhamee beekamu keessatti yeroo bu'uurri itti kaa'amedha. Walumaa galatti dhufaatiin tekinooloojii kan kana fakkaatu yommuu ta'u, tekinooloojii bara durii, tekinooloojii bara giddugaleessaatiin fi tekinooloojii gara fuulduraatti jennee immoo gabaabsinee kutaa sadiinis ilaaluu kan dandeenyu. Tekinooloojii bara giddugaleessaatti kan jennu kan amma itti dhimma bahaa jirruu fi gara fuulduratti tekinooloojiin maal fakkaataa garam deemaa jira jennee itti tilmaamnu jennee gargar baasuu dandeenya. Tekinooloojiin dhufaatiin isaa kana qofa jechuun hin danda'amu. Kun akka fakkeenyaatti kan fudhatamee keessaa isiniif dhiyaatedha malee tekinooloojiin damee bal'aa ta'uu irraa wantoonni tekinooloojii ittiin ibsuu dandeenyuu fi tekinooloojii ittiin ramaduu dandeenyu hedduun akka jiru ifa galaadha. Hordoftoota keenya kabajamoo, qophiin har'aaf qabanne imalli tekinooloojii asirratti goolaba. Qophii torbaan dhufuu tekinooloojii biyya keenyaa jedhuun hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.